وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. سؤال كم أركان الإحسان؟ جواب أركان الإحسان واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال كم أركان الإسلام؟ جواب أركان الإسلام خمسة. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الثاني إقامة الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع وصوم رمضان. الخامس حج البيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قافي ما نجت مالي ما نجت مالي deebii tokkummaa rabbii qalbii teetii yaaddee arrabaan dubbattee hojiidhaan mul'isuudha hojiidhaan mul'isuudha. Gaafii imaanummaa barree utubooleen imaanirra jaaramte meeqa utubooleen imaanirra jaaramte meeqa. deebii siin jahaa jahanirraa kadura rabbitti amanuudha. lammeessaan malaayikoota rabbitti amanuudha. sadeessaan kitaaba rabbiin buusetti amanuudha. afreessaan ergoolee rabbiin gara keenya ergetti amanuudha. shaneessaan guyyaa qiyaamaadha kan namuu isa keessatti galata hojii fi harkatu dhuguma jira beeytee dhugoomsuudha. jaheessaan hamtuu fi toltuunis rabbumarraa na tuyte beeyte gaariidharra shakkarte taamtuudharra sabbaruudha taamtuudharra sabbaruudha. Gaafii ihsaana jechuun maali ihsaana jechuun maali. deebii ihsaana jechuun ati rabbi gabbaruudha akka waan ijaan isaa agartuuti. yoo ati arguu baattee sinni si harka. ihsaana jechuun kana ihsaana jechuun kana. Gaafii islaaminaa barree utubooleen islaaminaan irra jaaramte meeqa utubooleen islaaminaan irra jaaramte meeqa. deebii siin shanii shanan irraa kadura hagaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee hin jiru jechuu beekuudhaafi Muhammad ergaa rabbiiti jechuu masakkaruudha. Muhammad ergaa rabbiiti jechuu masakkaruudha. lammeessaan salaata salaatuudha. sadeessaan qabaatan zakaa kannachuudha. afreessaan baatii ramadaan soomanuudha. shaneessaan dandaanatti dhaqanii godhuudha dandaanatti dhaqanii godhuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.